Congratulation warri jimaa qamaatan baga gammaddan qorannoon jidduu kana ifoomse akka mul'isutti warri jimaa qamahu sifa warra jannataa afurii wal fakkaatanii jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti teessuma warra jannatarraa wayita dubbatu yattaki'uuna ni ciqilfatanii tatta'an jira. Warri jimaa qamahulleen wayita jimaa isaanii qamahan ciqilfatanii tatta'anii qamahan. Lammaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wayita dubbatu teessuma warra jannatarraa mutaqaabiliin ji'ee dubbataa jechuudha. Fuula walitti deebi'anii taa'anii jechuudha. Taa'an jeetu quraana keessatti Rabbiin haala warra jannatarraa dubbataa jechuudha. Warri jimaa qamahulleen fuula walitti deebi'eeti taa'ee qamahaa jechuudha. Sadaffaa irratti khitaamuhu misku jedha. Wanni isaan aarfatan akka miskiitti urgooyti Rabbiin warri jannataa aarfaturraa jechuudha. Ni urgooyti jedha. Warri jimaa qamahulleen akkasitti waan urgooytu aarfatee qamahaa jechuudha. Afuraffaa irratti nadrata na'iim jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana irraan. نظرة النعيم إفجاري لا تفول ساني رامول لا تهاجا إفجاري لا فول ساني إفجا فول ورا جنتها أكاسما ورا جماعة كمول لي ويتمر كاني فول ساني إف حال أفران كناني ورا جنتها فكاتي ورا جماعة كمو بقى مدن الله أكبر.